Xiqqoo turanit maraadhee ta uffata hunda karaa gubbatti ofirraa ciccirtee qullaa akka dhalattee dhaabattee jirti. Ansi wajji jiraadhu malee ati na fuutu malee hin barbaadu. Kan ayyuu caalaa maraatu jira jechuudha. Ayyuun sun miidhuu deeme hedduutu jira jechuudha. Yoo san yuutuubiin daleenuu kaameerratti sin baasnu. Alhamdulillah karaa irraa kafaluun irrumaa kafalaa. Wal arguun kennan oolu. Bakka isiin jirtu sanuun dhaqaa boolla isiin seentes ni seena. Akkas inshaallah waa hundaafuu isinis akkanatti naarree isin soomne miizeen hin jiru maali jennee garuu inni jira. Namaa diiguuf namni sharriif Yaman irraa Itoophiyaa irraa ka'ee tikeetti muratee Yaman dhaqa. Yaman dhayitee haadha manaa kiyya birmanuu kiyya dhayitee isin hundi argitanii jirtu jechuudha. Achi dhayitee miimoorii qabattee suma yaggeessitee icciitii isaan si dho'isan. Namallee osoo argiteef maal qaba? Osoo koppiillee gootee argiteef maal qaba? Guutuutti bira geessitee viidiyoo san duraan kan YouTube irratti hin baasin sagantaa yookaan haflaa biraatu qabuun jira jedha dura jechuudha. San hunda YouTube irratti argitanii jirtan Sumayyaa irratti jechuudha. San hunda gabbaaste mul'iste. Silaa eega jechiitiin takkaa gabbaa olisiin ooliin. Alhamdulillah Sumayyaan haa galatoomtu. Guutuullee gadi hin baasne jechuudha. Kanaaf kana hunda kan goote ejjetii baaste mizeelee hin qabnu jennee turre. Mizeeleen sun waan mul'atu hin barbaadiniif akkas goonetiin bakka jarri jijjiirra qofa gadhiisne. Silaa miimoorii kan fudhatte Sumayyaa bira geeste Sumayyaanis ejjetii gabbaaste jechuudha mizeelee jirtu. Alhamdulillah galatoomtu fuula isaanii mul'isa. Mucayyoon tun aarii isiin irraa qabdu hin beeku garuu ni seenofti booda. Waan hin taane murteessite anillee waan hin taane murteessa. Waan isii godhan beeka dubartii isaa taatu. Karaa irraa kafaluun irrumaa kafalaa. Wal arguun kennan oolu. Bakka isiin jirtu sanuun dhaqaa boolla isiin seentes ni seena. Akkas inshaallah waa hundaafuu isinis akkanatti naarree isin soomne miizeen hin jiru maali jennee garuu inni jira waan mul'atu hin barbaadiniif akkas goone cidha keenya haala saniin dabarsine turre viidiyooleen guutuu gadi hin dhiifamne waluma keessa kan lallaaqamee gad dhiifame jechuudha. Itaan sun ejjitii biraatu kan duras mana dhuftee maatii keenyas gaggaafataa turte seen nama akkana ture jedhaatiin haasaa jirti Sumayyaatti simaa jirti akka waan nama Sumayyaa hin beekne. Haa isiin jibbituuf hin beeku waan kanaaf hin beeku. Ani immoo Sumayyaa hedduu dinqisiifadha. Hedduu jaaladha jaartii tiyyaa hedduu kabaja haadha ilmaan tiyyaa. Maaliifi an osoo Sumayyaa hin fuudhin dura dubartii 10 ol qormaateen laalee keessaa filadhee Sumayyaa fuudhee jechuudha. Akkuma isiin jette mungkin sirrii qaba gargar qaba maali jette YouTube irratti ilaaltanii jirtan jechuudha. Akkuma mucayyoon salaam sun jettetti Rabbi salaam akka wanti hin jenneef abaarsa. Akkuma isii sun jettetti dubartoonni Sa'idiin ni jaalatanii sirrii ofirraa qabaa ni boo'anii fi seenaa isaa ganda keessaa qoradhee dhufee gandarraa jette san dura sargii dura dhufte turte nama gaggaafattee homaa argaa namni himu dhugaadha. Ansiiroo maatuun qabu alhamdulillah haraama siirin ansiiroo maatuun qabu dubartiin takka dhiiroo itti kalooftu an bareedee osoo hin ta'in mallaqa kan qabeenyi qabaadhee osoo hin ta'in yeroo an barata raayyuu ta'e kaasetirraa dubartiin takka akkanatti ka ofiisi jaalatu ni jirti. Jaalala yeroo san xalayaa faa tolchee barreessaa abaaboo jaalalaa faa wantiin godhaa. Yoo isiin dhiira tokko jaalattee an dhiira saniif naa barreessiif jettee bakka isiin bu'ee barreessiif itti kenne mucaa san dhiistee na jaalachuu eegalti. Yoo isiin dubartiin sun jaalallee mucaa akkasii jaalatteetiin dhaqiitii na gaafadhettee haasa'an yookaan immoo dhiirri tokko saayibni kiyya dhaqii mucoota na jaaladhee na gaafadhu naan jedheen ergee waan januuf isa dhiistee na jaalachuu eegalti. Amala kana qabu waan kanaan beekuun. Xiqqoo turanit maraadhee ta uffata hunda karaa gubbatti ofirraa ciccirtee qullaa akka dhalattee dhaabattee jirti. Ansi wajji jiraadhu malee ati na fuutu malee hin barbaadu. Kan ayyuu caalaa maraatu jira jechuudha. Ayyuun sun miidhuu deeme hedduutu jira jechuudha. Yoo san YouTubein daleenuu kaameerratti sin baasnu. Alhamdulillah carraa dubartootaan qabu waan kanaan beekuun na jaalatanii xiqqoo turraan boo'uun eegalan. Carraa akkanaa ni qaba. Kuni kennaadha. Akkasumas yookaan bareedee yookaan waan biraate yookaan qabeenya qabaadhiitii miti. Waan Rabbi sin jaalachiisuuf Rabbi beeka. Ammas dubartiin takka eeguun barnoota iyyuu dhaabee dalagaa adda addaatu dalaguu eegaleen booda mana faalaalanii mana farrasheefaa jiraachuu jaaladha. Tasa yoo mana kiyya faalaalanii jiraatan xiqqoo turraan na fuutu malee jedhanii jedhan jechuudha. Biyya keessattis asitti illee jechuudha.
Joolaalan manni kiyya mana nama bultii qabuuf haa fakkaata. Hin fafarrashaa hin babbareechaa waa hunda guutaa jechuudha gaalee yoo guutuu argan yoo laalan namni kun nama bultiif ta'u namni kun nama mas'uulummaa fudhatuu danda'u namni kun mu'addaba namni kun akkasii jedhaniitiin of keessaa xinxalanii nama akka fedhii isaanii ilmoo dhaltee fa'aa daboo dandeetta. Amalli siin ta'u fa'aa akka toora alfaa siin taatu waa hedduu filannoo kee hin taatu jechuudha. Kanaaf yeroo dubartii takka fuudhan namuu filannoo ofii qaba. Filannoo ofii qormaata ofii san qormaatee tolchee laalee tamsaa ta'e laalitiniin fuudha jechuudha. An Sumayyaa akkasii fuudhe. Sumayyaan dubartii cimtuu jagnaadha. Ammas of duras nama jijjiiramtuu miti. Nama waan namni jedhuunis oduu namas dhageettu miti. Nama karaa ofiitiin deemtu mucayyoon dhayxeet sharriif jecha bultii xiyyaaf ta'isii diiguuf anaaf ilmaan xiyyaa haadha manaan xiyyaa addaaf facaasu tikkeetti murattee Itoophiyaa irraa kaastee Yemen dhayxee miimooriilee itti kentee iccitii kana fakkaata itti himtee waan kiyya badaa itti haasoftee ammas beenuu biyya biraa si geessaa ittee haala saniin kadhattee jechuudha. Bakka biraa geessuuf deemuun hin jeemte jechuudha. Akkasii kanaaf Sumayyaa waan akkanaa hin gootu itti abdadhaa jechuudha. Maaliif isin filannoo kiyya kan nama hedduu caalaa caalchisee si filadhee si fuudhee waan sababa qabuuf jechuudha. Itti aansuun gara bakka dhufeetti darbaa waan addunyaa kanarratti hin dalagamin namoota hedduu sanatti kolftanii wanti akka viidiyoo kana viidiyoo dalaguuf hundeemu akka viidiyoo kana dalaguuf na fidee sababbii mucayyoon tun kaatee achi dhayxee waan kana hunda odeesteef isinis akkanatti naarreef kijibdoota damizee ni qabdanii edaa sargii guutuu nu himne nu mul'isan kan jenneef silaa iccitii jarri baastee jecha isin hime jechuudha. Ayyulleen waan addunyaa kanarratti hin dalagamin irra dalaydee na salphistee osoo na biraa taatee kan maraatu sin dhabamu alhamdulillah anomaan taanee ma jira. Ayyuu viidiyoon kun kan dalagu tan dhumaati amma boodaan viidiyoon dalagu yoo ayyuun argin jechuudha. Ayyuun viidiyoo kan yoo argaa jiraatte waan addunyaa kanarra hin jirretti narra gootee nagattee deemte yoo viidiyoo kan argaa jiraatte na amantanii na amanuu baattanii maqaa keessanis hin dha'u dubartoota suuraa keessanis hin mul'isu ayyuun baddee na arganii viidiyoo akkasii siree gubbaa bijaamaa qofaan taa'u arganii dubartiin hedduu dhufanii garaa nyaadhee wallaahi billahi nasitti heerumaa amma si dhufa yoo ati na hayyamte anta akkanaatitti suuraa ofii na ergiti umrii ofii hunda na himti maqaa keessanis hin dha'u rabbiis qabee maqaa kiyyan dha'eeni YouTube irrattis nan baasii waan jedhaniif maqaa isaanii dha'u yaa'u dubartoota hedduu takka lamaa miti tan biyya keessa jirtu tan biyya alaa jirtu hundi isaanii tan iccitii ofii hunda na himte wallaahi billahi warabbal kaaba durbummaa qabaati ni kamana hedina fuudhiin an bakka ayyuu si booda wacii takka illee sirraa fedhu jedha akka saartee naftu nasitti heeruma anas siif jira naan jetti dubartii nafte hedduunaaf galatooma rabbi nu isin dhiyeessu. Kanaaf akkasitti naan jedhaa jiranii jechuudha. Suuraa ofii na ergaa babbareedduun tun maashaallah akkasii akkasitti durba taate hunduu naaf kakattee yoo an durba hin ta'in guyyama san dhiista na ariita mana keeti naan jettee sargillee naa godhisin jedhu ni kamana hidhii mana galfadhu jettu hedduu guutte subhanallah carraa dubartii ni qaba dubartoonni akkanuma na jaalatti waan kanaan beeku an bareedee yookaan mallaqa baadheetii miti dubartoonni tan argitanii akkuma dura isin himetti biyya keessallee xiqqishuma na jaalattee fa'aa maali jettee yoo ani lakkii anuma fuudhuun barbaadu abbaa ilmaanii ta'uun fedhu gaafaan jedhuunis akka xu'uu jettee karaa gubbatti marattee uffata ofii bintee jirtee balaa buustee jirtee jechuudha fuutu malee jettee carraa dubartii duraan irra ni qaba akkuma mucayyoon jettan siirii qabaadhee osoo hin ta'in wanti hunduu nasiiba alhamdulillah maa gochuun danda'amu. Kanaaf ayyuu viidiyoo kan dhagayaa jiraatti har'a booda viidiyoo waraabuu kun kadhumaa isin jechaa jira waan gochuu deemu sa'aatii 24 qofa si kenna bakka jirturra yookaan sagalee sante yookaan miseejis taatu barreessi yookaan YouTube iyyuu qabda ol beetiin dubbadhu maatiin warra ayyuullee qoosan keessan dhumatu bakka dhohisteetiniin bakka dhokattanitti
nurra callistan akka jedhanii isaan lash jedhanitti ayyuun lubbuun ni jirti yookaan fayyaa ni qabdi jedheetiin abdadde isaanis iccitii quba qabantu jira kanaaf akka callisan malee nam tokko ilmoon jalaa badde balaa buusaa akkamitti ilmoo teennee isa goote yookaan ajjeestee awwaaltee kaneetti yookaan akkana itti jedhaniitiin lolan malee